Waaw! Waan ajaa'ibaa fi dinqisiisaatu ta'aatee jiram. Boo'ichi manguddoo kanaa gammachuu dachaa dachaatti jijjiiramaatee jiram. Salphinni manguddoo kanaa kabaja dachaa dachaatti jijjiirameetu jiram. Manguddoon abbaa akaakayyuu dargaggoota kanaaf ta'anii uummata fuulduratti mannaa keessatti guyyaa saafam qaxaqqaxamanii viidiyoo waraabamaa salphachuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis uummanni martinuu manguddoo kana wajjin gadoodee iyya isaanii harkaa fuudhee waliin iyyisiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Namni abbaa qabu, namni akaakayyuu qabu martinuu namni namarraa dhalate, namni manguddoo obbo Waaqoo Kadiriif hin gaddin hin gadoodin hin jiru. Laphee nama maraatu rukutamuu salphachuu manguddoo kanaaf gaddem. Gaddi isaanii salphinni isaaniis akka salphatanii fi akka boo'aniif akka gaddanitti hin hafne. Waaqayyoon gaafa nama badhaasu badaa naman dhamaasu jedha Oromoon. Edam wanti ta'u martinuu sababa waliin. Manguddoo kun gaafa wanta akkasiitti dhufu gaafa duuriyyeen kara deemtuun manguddoo guddaa kana maqaa hin taane itti maxxansitee hattuudha jettee duuba deemtee reebdu edam waaqayyoon sababa waliin waan godhe natti fakkaata. Dadhabbii manguddoo kana obbo Waaqoo Kadirim waggaa 40 oliif uummata isaanii tajaajilan kanatti firii gochuudhaaf ta'a. Rakkoo fi gidiraam umurii isaanii guutuun waggaa 40 oliif hojii keessatti dhandhaman waaqayyoon boqonnaa haara galfii kennuudhaaf kana isaanitti fidee laata. Kun sirriidha jechaatiin jiru. Haa ta'uti garuu uummanni gara laafessi aadaa fi duudhaa safuu qabu Oromoon manguddoon kun haala kanaan tumamanii salphatanii bira darbamuu hin qabaatu. Dargaggoonni manguddoo kana salphisan hidhamuu qofti manguddoo kanaaf haara galfii boqonnaa hin ta'u jechuudhaan manguddoon kun akka gargaaraman gochuun isaanii ni yaadatama. Obbo Kadir Waaqootiif gargaarsota xixiqqoodhaan gargaarsi gurguddaan taasifamee jira. Obbo Waaqoo bira kan dhaabbate akkasumas gadda isaanii kan qooddate mootummaadhaan amma miti mootummaati. Namoota dhuunfaadhaan hanga dhaabbilee gurguddootti obbo Waaqoo gargaaruudhaaf duubatti hin jenne. Baankiin Awwaash akkuma beekamu qarshii 500,000 kennuufii isaan ni yaadatama. Akkasumas immoo Arsii keessa raayituudhaan lafa kaaree 400 kan mana irratti ijaarrachuu danda'aniif obbo Waaqoo Kadiriif kennamuun isaanii ni yaadatama. Ammas immoo dabalataan gama mootummaatiin magaalaa Finfinneetiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee mana kennuufiishiis dhaga'amaatii jira. Kun oduu aagaa fi oduu gammachiisaadha. Wantoonni akkasii wantoota itti fufamuu qabuu fi wantoonni obbo Waaqoo Kadir irratti ta'an garuu wantoota balaaleffatamuu qabanii fi balaan akkasii osoo hin qaqqabin dursa kan tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabudha. Deeggarsi obbo Waaqootiif godhamu kana qofaanis hin dhaabbanne. Fuula sooshaal miidiyaa gama tiktaak irra dabalatee birrii miliyoona 2 ol akkaawuntii isaanii irratti walitti qabameefitu jira. Hanga har'aattis namoonni gargaaraatii jiru. Xiiqiidhaan gaddaan namoonni xiyyeeffannoo guddaa kennaniif obbo Kadir haara galfachiisuudhaaf mana gaarii itti ijaaranii dadhabbii isaanii waggoota 40 olii akka itti boqotan gochuudhaaf dhamaatee jiru. Kana qofaa miti obbo Waaqoo Kadir ilma isaaniillee kan waraana keessatti dhabanidha. Seenaa obbo Waaqoo Kadir keessa kan baay'ee nama gaddisiisuu fi qalbii nama cabsu immoo waa'ee du'a ilma isaaniiti. Ilmi isaanii lola Somaalee gidduutti gaggeeffamaa ture irratti lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaa dhabuu qofa osoo hin taane akka bofaatti uleedhaan qaxaqqaxamee ajjeefamuu isaatu dhaga'ame. Obbo Kadir Waaqoonis gaafa duuriyyeen itti yaatee tumtum hiree mucaa kiyyaatu
na qaqqabeem mucaan kiyyas akka bofaatti tumamee du'eem anis hiree mucaa kiyyaatu na ga'ee jedhem sana yaadadheen boo'ee iyyee jedhum. Seenaan kun baay'ee qalbii kiyya na cabsee na gaddisiisee imimmaan qabachuu nama dadhabsiisam. Silaam obbo Waaqoon umurii kanatti manguddoom jalaa ka'anii teessisanii ba'aa isaan baatan irraa fuudhanii baatan yeroo itti kabajaman yeroo itti ulfeeffaman ture malee yeroo itti salphatan hin turre. Qophiin keenya guyyaa har'aa dhimma obbo Waaqoo Kadirii wal qabatee isinii dhiyeessine kan hangammaa turedha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti miidiyaa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yaada isinitti dhagahame koomentii jalatti ibsadhaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf immoo viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jenna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanam.